Du'a Qananii Addunyaatiin wal qabatee suuronni ishee miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa jiru. Namoonni suura ishee miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun kanaan dura mana keessatti Andu'aalamiin cunqurfamaa fi reebamaa jiraachaa turte jechuudhaan Andu'aalam itti gaafatamu akka qabu kaasaatii jiru. Egaa daawwattoota keenya Andu'aalam Gosaa dhuguma Qananii Addunyaatiin mana keessatti reebaa ture moo reebaan turre gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin ammoo Tiraamp Puutinitti dheekkame. Tiraamp pirezidaantii Raashiyaa Puutinitti aaruudhaan itti dheekkamuunsaa dhagahame. Tiraamp maaliif Puutinitti aare gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan burqaa oduuti. Burqaa oduu irratti oduu biyya keessaa fi alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Guyyaa guyyaadhaan oduu haaraa argachuudhaaf chaanaalii keenya sabskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa fuuldura jirtu tuqa. Akkasumallee viidiyoo kana immoo laayik godhaa isiniin jechaarraa itti aansuudhaan gara bal'ina oduuttan darba. Du'a Qananii Addunyaatiin wal qabatee suuronni ishee miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa jiru. Namoonni suurota ishee miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun kanaan dura mana keessatti Andu'aalamiin cunqurfamaa fi reebamaa jiraachaa turte jechuudhaan Andu'aalam itti gaafatamu akka qabu kaasaatii jiru. Ajjechaa isheetiin shakkamee to'annoo poolisii jala kan jiru abbaan manaa Qananii aartist Andu'aalam Gosaa dhuguma ishee ajjeeseera moo hin ajjeesne kan jedhu dhimmichi seerri kan qabate ta'us hagammaatti manni murtii waan murteesse hin qabu. Yeroo ammaa kanas poolisiin akka ragaa walitti qabu kan beellamame yoo ta'u gama seeraatiin Andu'aalamitti murtaa'amoo bilisa baalaati kan jedhu ammaaf tilmaamuun ni ulfaata. Hedduun namoota Justice for Qananii jechuudhaan miidiyaalee hawaasaa kanneen akka tiiktookii fi feesbuukii irratti Andu'aalamiin balaaleffatu. Warri kaan immoo Andu'aalamiif falmuudhaan ofumaa of darbattee duute malee inni tarkaanfii isarratti hin fudhanne jechuudhaan isa bukkee dhaabatu. Tibbana abbaan Qananii obbo Addunyaanis gama tiiktookiin viidiyoo xinnoo gadhiifameen haqan intala koo naaf barbaadaa jechuudhaan uummata gaafate. Qaamoleen haqni Qananii akka hin baane gochaa jirtanis narraa dhaabbadhaa jechuudhaan dhaammatee jira. Kana malees gaafa sirna awwaalcha Qananii illee uummataan hadaraa haqa intala koo naaf barbaadaa jedhanii gaafachuun isaanis ni yaadatama. Abbaan Qananii obbo Addunyaan gaaffiif deebii gama bilbilaan BBC Afaan Oromoo waliin godhaniinis Qananiin matumaa tarkaanfii kana ofirratti hin fudhattu. Mucaan koo nama gara fuulduraatti ofis maatii ishee jijjiiruuf yaada qabdudha jechuudhaan tarkaanfii kana akka isheen ofirratti hin fudhanne nan amana jechuun dubbachuun isaanis ni yaadatama. Yeroo ammaa kana immoo suuronni miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa jiranis fuulli Qananii akka rukutamte agarsiisa jechuudhaan ajandaa ta'aa jira. Dhugumaan Andu'aalam kanaan dura mana keessatti ishee hiraarsaa ishee reebaa ture moo hin turre laati? Dhugaasaa Waaqayyoof dhiifna. Waaqayyo dhugaa haa baasu jechaarraa oduu taanuttan darba. Oduu keenya kan biraatiin Tiraamp Puutinitti dheekkame. Tiraamp pirezidaantii Raashiyaa Puutinitti aaruudhaan itti dheekkamuunsaa dhagahame. Lola Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti gaggeeffame dhaabuu fi waliigaltee dhukaasa dhaabuurra ga'u Puutiin ulaagaa cimaa kaa'uusaa hordofee Tiraamp Puutinitti dheekkame. Puutiin pirezidaantii Yuukireen Zeelenskii yoo aangoo gadhiise malee Yuukireen waliigaltee dhukaasa dhaabuutti hin galu jedhe. Puutiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu keessa galuuf ulaagaa kana kaa'uunsaa Tiraampiin kan aarse yoo ta'u, Tiraampis ji'a tokko keessatti waliigalteerra hin geenye taanaan gara tarkaanfii fudhachuutti ce'a jedhe. Tiraampis kun hin taane taanaan Ruusiyaa irratti taarifa olaanaa akka kaa'u ibsuudhaan biyyoota Raashiyaa irraa boba'aa bitan irratti illee taarifa olaanaa fe'uuf akka jirus beeksise. Dabalataanis Tiraamp Puutiin michuu kooti jechuudhaan michummaa keenyaaf dursa kenneet gara waliigaltee dhukaasa dhaabuutti gala jedhee yaada. Yoos aariin koos narraa qabbanaa jechuudhaan dubbate. Puutiinis dhimma Yuukireen irratti yaada kenneen mootummaan yeroo ammaa kana Yuukireeniin bulchaa jiru ga'umsa hin qabu jechuudhaan mootummaan kun aangoorraa ari'amuun amma mootummaan biraa filatamuttis Yuukireen UN jalatti hoogganamuu qabdi jedhe. Kanas akka haaldureetti kaa'uudhaan mootummaan Yuukireen amma jiru diigamu malee waliigaltee dhukaasa dhaabuu keessa gonkumaayyuu hin galu jechuudhaan Puutiin dubbatee jira. Raashiyaan biyyoolaa ishee Yuukireen irratti weerara guutuu gurraandhala bara 2022 keessa eegalte. Yeroo ammaa kanattis daangaa Yuukireen gara parsantii 20 ta'u to'atteetu jirti. Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabaan yeroo kanaaf isiniif qindeesse kan hagammaatti hordoftanidha. Chaanaalii burqaa oduu irratti oduu biyya keessaa fi alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Chaanaaliin kun kan garee tokko deeggaree garee tokko mormu osoo hin taane niwutiraalii ta'e oduu dhugaa ta'e kan isiniif dhiyeessudha. Kanaafuu chaanaalii keenya sabskiraayib gochuu viidiyoo keenya immoo laayik gochuu hin dagatina. Sa'aatii muraasa booda oduu biraa nagaa walitti deebinutti nagaan tura.